raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Kun sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kamisa waxabajjii bultii 4/2020 oolmaa bultiin isin nagaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo ashamaa kan nagaa sanfuudheef sagantaa keenya guyyaa har'aa kan isiniif dhiyeessu wanatiikii dhugaasaatii muummeffannaan kurfii keenya guyyaa har'aa immoo haala Oromoonni kibba Oromiyaadhaa konyaa Gujii lixaa keessa jiran qoratuuf gamasitti bilbilee odeeffannoo guutuu qarree bilisummaa Oromoo tokkorraa arganneef haala Oromoonni lixa Oromiyaa keessa jiranis qoratuuf gara lixa Oromiyaatti bilbilee odeeffannoo guutuu argannetti dabalataan ajjeechaa suukanneessaa torbanoota lamaan kana ba'aa Oromiyaa magaalaa Arariif naannoo san keessatti Oromoota irratti raawwataa jirus qoratuuf gara magaalaa Arariitti bilbilee odeeffannoo bilbilaan arganne kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Turtiin keessa naga xumura kurfii keenyaatti nu faana haa ta'uuf isin hawwataa. Jalqaba irratti haala Oromoonni lixa Oromiyaadhaa keessa jiranii fi dhimma warraaqsa galaana uummataadhaa amma qeerroo bilisummaa Oromoon waamamee jiru irrattis yaada Oromticha lixa Oromiyaa irraa arganne isin dhageessisuun sagantaa keenya aanfannaa itti dhiyaadhaa. Egaa akkuma nuyi cuftuu waliinuu quba qabnu qeerroon bilisummaa Oromoodhaa waamicha akka guutuu Oromiyaatti dhaadannoo Oromoonni galaana irra dhangalaana jedhu tokkoon gadi ba'anii jiru. Innis immoo waxabajjii bultii 8 akka eegalutti kan himamaa jiru. Jalqaba irratti osoo gara sanatti hin seenne amma waan gara lixa Oromiyaa keessa jiru gochaa hammeenyaa uummata Oromoo irratti raawwataa jiru keessaa muraasuma nu kaasiitii gara qabxii seejoo kanatti immoo deebina. Akkuma beekamu mootummaan abbaa irree kan mootummaa maqaa fi mootummaa badhaadhinaa jedhee of moggaasee akka wanta uummataaf bulchiinsa gaarii kennaa jirutti of ibsuu yaalus daran mootummaa dhaalaan IPRDF irraa kan wayyaanee irraa dhaalanii daran uummata gidirsaa lixa Oromiyaa keessatti ajjeechaa suukanneessaa mana namaa gubuu ooyiruu irraa midhaan balleessuu akkanumas hidhaa fi saamichi daran bal'atee itti fufaa jira. Torbeema kana keessa illee aanolee lixa Wallaggaa keessaa Ganjiitti, Hoomaatti, gandoota naannoo sana jiran keessatti ajjeechaa garaagaraa suukanneessaa raawwatee kan namni quba qabudha. Qellem Wallaggaa keessatti illee nama maqaan Tafarraa jedhamu tokko ooyiruurraa qabatanii lafni boqqolloo eegu jaarsa waa tokkotti hin galle ofiifuu gargaarsa barbaadu namaa fi qindeeffamee hojjetu achii kaasaniitu naannoo Onanfilloo gandaa Shebel naannoo Shakwaa jedhamutti jiraataa ganda waabaa ajjeesaniiru. Kun torbeema kana keessa guyyaa wiixataa gaddaati kan raawwatame galgala irraa raawwatametu bineensi nyaatee bulee ganamarraa nafasaa qullaa jechuun lafeedhaa fi waan akka marximaanii lafatti argame hawaasni sanaa laastikaan maree baattatee bo'aa awwaalee haga yoomiitti boo'icha bo'aa uummata keenya awwaalla ilaalcha jedhuun miirri hawaasaaf dargaggoo qeerroo naannoo sanaallee baay'ee miira mufii keessa seenee gochaa baay'ee sukkanneessaa dhala namaatiif mallee Oromiyaa irratti dachiisaa irratti
sana mudachuun irra hin turre. Waan nama jechisiisu garuu faallaa sanaa irratti mudatee jira. Gocha badaa raawwachaa jira jechuudha. Ayyee ulfaa dhugaama gochaan amma akka lixa Oromiyaa keessatti ta'ee kun guyyaa 3 kanaa ba'a Oromiyaa magaalaa Harar keessattis Oromticha tokko bifuma wal fakkaatuun ajjeesanii reeffasaa darbaniiru torbeedhuma darbe keessas achuma gara ba'a Oromiyaatti kun raawwateera. Edda galgala magaalaa Finfinnee keessatti naannoo Booleetti qeerroo bilisummaa Oromoo tokko mana isaatii gadi fuudhanii ajjeesanii gataniiru. Kan ammoo kan godhe raayyaa ittisa biyyaa yookaan poolisa mootummaa Koloneel Abiyyi osoo hin taane ilmaanuma nafxanyaa magaalota Oromiyaa gurguddoo keessa jiran kanneen maqoota akka Saateenaawu, Jaanoo fi kan kana fakkaatan moggaafatanii jiran akka ta'edha. Egaa kana hundumaa Oromoo irraa dhaabuudhaaf ammoo qeerroon bilisummaa Oromoodhaa waamicha taasisaa jira akka guutuu Oromiyaatti. Amma warraaqsi amma eegalu kun akka kanaan dura akka hin butamnee fi ati maal dhaamta? Keessumaa galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessaa? Qeerroon amma waamicha taasisaa jirtan kun maal argamsiisuuf kan qabsa'aa jirtan isa kanarratti mee ibsanuu kenni? Tolee, gaaffii bareedduudha. Jalqabumarraayyuu warraaqsi waan lama bu'uureffateeti. Tokkoffaan warraaqsi kan geggeeffamu sirna bulchiinsa mootummaa geeddaruudhaafi inni lammaffaa immoo sirna miidhaa geggeessaa jiru kan badii qabu sana achitti jijjiiruuf yookaan deebisanii tolchuudhaafi geggeeffama. Akka Oromootti Oromoon waa tokko yaaleera. Qeerroon bilisummaa Oromoo qabsoosaa galii akeekameef osoo hin sharafin fuulduratti oofaa ture bara 2018 yeroo mootummaan Abiyyi aangootti ba'an qeerroo kanaa mataa naannessanii sirnichaa achumatti fooyyessuudhaaf yaaliin taasifamee jira jechuudha. Yaaliin warraaqsaa tokkoffaa yaalame feshalee jira jechuudha. Sun immoo mootummaan Oromoo abbaa gadaati jedhee aangootti ba'ee sirnicha osoo hin jijjiirin sirna sana qofaa achitti mijeessanii kabadii uumaa ture akka hawaasaaf ta'utti bilisummaa uummataa fiduu yaaliin taasifamee hin milkoofne jechuudha. Kanarraan kan ka'e filannoon inni dhumaa yaalii warraaqsaa bu'aan warraaqsi fiduu danda'u lammeen keessaa tokko kufee waan jiruuf inni tokkoffaa sun inni sirna geeddaruu sun akeeka kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromootii jechuudha. Kanaaf qeerroon bilisummaa Oromoo sa'aatii kana akeekkatee kan inni ba'e dogoggora kaleessaa ofii keenya nama ilaaluudhaan gara namni itti goretti luucca'uudhaan goruudhaan waan uummanni Oromoo itti dhiigee itti qabeenyaa badee qalbii itti miidhamee mootummaa kokkee qabee silaa bu'aa argachuu malu dhaabe sana irraa baranneerra. Kanaaf ta'a ammaatti warraaqsi galaana uummataa ijoon qabsoo isaatii qabsoo daandii kaleessa akeekamte bilisummaa walabummaa uummata Oromoo fiduudhaaf kan geggeeffamaa jiru jechuudha. Kun immoo kaayyoo warraaqsaa keessaa isa tokkoffaa kaa uummanni Oromoo hin argatin kaa waggootan lamaan darban irkaafeshele sirna EPRDF jijjiiruudhaaf geeddaruudhaa fi fiixee irratti ga'ee namoota ayyaalaaltotaan irkaafeshele sana gara xumuraatti geessuudha. Sirna ammatti maqaa beekamtii mootummaan qabne paartii badhaadhinaa jedhu aangoo qabatee uummata Oromoo lafarraa duguugaa jumlaadhaanidhaa ajjeesaa mana irratti gubaa saamaa jiru kana xumuratti gochuudhaan mootummaa uummataa kan Oromoo akka dhaabbatuuf warraaqsa bal'aa geggeeffamaa jirudha. Warraaqsa kana keessatti qeerroon bilisummaa Oromoos kaa waan kana tolchuu keessatti quba qabu qubanii qaba. Ka iddoo garaa garaa taa'ee dhaggeeffataa jiru kaa waanni kun garamitti deemaa bu'aansaa maali eenyutu waame waan jiru ajandaa kana quba qabaachuuf dhaggeeffataa yookaan feesbuukii ilaalaa jiru quba qabaatuu qabu. Qabsoon warraaqsa galaana uummataa kun sirna EPRDF yookaan sirna mootummaa badhaadhinaa kakaleessa uummata Oromootiif akka hin taanetti tolfame sana xumuratti gochuudhaa fi kan akeekame ta'uusaa hunduu quba qabaachuu qaba. Gama kamiin gama uummata keenyaa sirni kun miidheera kaleessa sochiin qeerroon bilisummaa Oromoo geggeessaa ture fiixaan ga'ee kan inni bu'aa buuseef tokko mootummichaaf akka ta'e lammaffaa daldaltoota siyaasaaf ayyallaaltotaafitu badhaadhina kiisa guutee fi beekamtii laatee fi sana waan ta'eef uummanni Oromoo bu'aa qabsoo isaatii argatee hin arganne. Hin arganneefis bakkeetti ba'ee bifa garaa garaatiin qabsaa'ee bosonatti dabalame mana isaa'ees kan du'aa jiru uummata Oromooti.
uummanni kun kadhabe bu'aa qabsoo isaatii dhabe. Akeeka baraan kaatee bira ga'uuf qaba jedhee barootaaf yaadaa ture osoo bira hin gahin dhaabbate. Kanaaf kaayyoon keenya ijoon waamicha warraaqsa kanaa galaana uummanni Oromoo galaana ta'e keessatti farroota bilisummaa Oromoo uummata Oromoo hacuucanii ukkaamsanii hudhanii bilisummaa uummata kanaa dumislisanii keessaa balleessanii dukkaneessanii garuu ofii isaaniitii badhaadhina mataa isaanii kuufachaa jiran beekamtii mataa isaanii kaa'aa jiran gara biraan uummanni Oromoo keessatti du'aa miidhamaa jiru bifa kanaan uummata Oromoo keessaa warraaqsa kanaan qulqulleessine dhiiga ilmaan Oromootiin uummata Oromoo nagaa argate bilisummaa argate Oromiyaa walaboomte ijaaruu keessattitu waamichi kun akeeka kana qaba. Qeerroon keenyas qarreen keenyas hayyoonni sabboontonni uummanni Oromoo daldaltoonni barsiisonni hojjetaan mootummaa gita garaagaraa quuqama hawaasaa qabu warreen kan biraanis hayyoonni keenyas qabsaa'onni keenyas ka beekuu qaban qabsoon kun bifa kana hundeeffateetu deemaa jira kun bu'uura qabsoo keenyaati kanatu galii keenyaa jechuu jedheen. Kan amma dhageessan kun haala Oromoonni lixa Oromiyaa keessa jiran qoratuuf gamasitti bilbilee odeeffannoo guutuu argannee fi warraaqsa amma qeerroo bilisummaa Oromoon yaamame irrattis galmi warraaqsichaa akkasumas galmi qabsoo bilisummaa Oromoodhaa kan qeerroon bilisummaa Oromoodhaa geggeessaa jiruuf warraaqsi amma geggeeffamuudhaaf yaamamee jiru kunis aga eessaatti ka jedhu irratti yaada Oromticha lixa Oromiyaa irraa arganne isin dhageessifneedha. Kanatti immoo aansuudhaan ajjeechaa ba'aa Oromiyaa magaalaa Harariif naannoo san keessatti torbanoota lamaan kana Oromoota irratti geggeeffamaa jiru addatti immoo ka guyyaa lamaan kana magaalaa Harar keessatti Oromticha tokko irratti raawwate kan Oromticha magaalaa Harar irraa arganne isiniif dhiyeessina. Innis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegalaa itti dhiyaadha. Eenya kana Oromticha tokko akka hin taanetti ajjeesanii morma irraa gatanii reeffasaa badheetti darbanii argame. Dabalataan eeduma galgala kana magaalaa Harar keessatti Oromoonni ajjeefamanii darbamuutu himamaa jira. Ajjeechaan akkasii kun yoo xiqqaate amma ganna lama deemaa jira. Magaalaa Harar keessatti garee warra Jaanoo jedhamaniin deema odeeffannoon jedhu jira. Dirreedawaatti garee Saateenaan deemaa ture. Amma immoo qaamni mootummaadhaas kana godhaa akka jedhutu jira. Mee jalqabuma ajjeechaa isa jalqaba Oromticha tokko irratti raawwate morma irraa darban sanirraa ka guyyaa kaleessaa yookaan edal kan raawwate illee uummata Oromoof ibsi. Tole galatoomaa isinillee wanti magaalaa Harar kanatti deemaa jiru mootummaa bilisiginnaa amma jedhamu kana wajjin dabalatee haalli biyya keessa jiru rakkisaadha. Yeroo niiti ati koomeenti waan takka gootu akkuma waan ati nama dhuunfaadhaa qeeqqeetti feesbuuka haa ta'u sooshaal miidiyaa haa ta'u waanuma ati ilaaltu irratti xiyyeeffatanii nama qeequu fi akka faayiduma dhuunfaa ta'anii yookaan isaan irratti xiyyeeffatteetti ilaaluu faadhaatu jira. Haalli biyya jiru rakkisaa ta'e kan namni Hararitti dhiyoo kana lubbuun isaa dabarte kan maammatanii jaamusan hojjetaa waajjira qonnaa kan godina Harargee Bahaatii ture. Eessa bakki waajjira isaa? Waajjirri isaa magaalaa Harar iddoo Arattanyaa Gibirinaa Maazooriyaa bakka jaamtuutu jira. Waajjira qonnaa godina Harargee Bahaati magaaluma Harar keessa Arattanyaa iddoo jaamturra. Ammoo namni nama dhageettii guddaa qabu ta'uu isaatiin beekaanillee dhuunfaadhaan isaan wal beekullee baannu namoota isaan wal beekan saayibban odeeffadheetiin ture. Hayyee. Nama kana erga ajjeesanii baabbiletti jechuudha. Ajjecha akka malee irratti raawwatanii booda darbanii eega maatiin iyyaafatanii booda reeffi isaa mul'ate. Oromticha kana eessaa qaban jalqaba manni isaa baabbileedha moo magaalaa Harar kee jiraata eessaa qabanii eessatti ajjeesan? Magaalaa Harar manni isaa akkuma waajjiraadhaaf bobbaadhaaf bahee maatitti osoo hin deebiin jechuun reeffi isaa achi mul'ate jechuudha baabbilee. Ayyee ajjeechaan eda galgalas magaalaa Harar keessatti ilmaan Oromoo irratti raawwateera ka jedhutu jira sannaa himimee yoo beekte. Isa nama Abdii Ibraahim jedhamu inni konkolaachisaadha. Makiinaa konkolaachisaa makiinaa Isuuzuu jedhamu kana soomana Shawaalaa makiinaan tolfadda jehee achi deemee akkuma deemeen bakka itti makiinaa tolfatu sanitti makiinaa dhiisee meeshaan itti bita jee bakka deemetti osoo hin deebiin achuma oolee tursiisanii achitti ajjeesanii
akka nama dhugee yookaan nama wal loleetti maqaa balleessuudhaaf waan adda addaa namni nama soomana qabu fuudhanii qaruuraa fa'aa bira kaa'uudhaan akkasitti reeffa isaa akka argamu taasisanii erga amma qorannoodhaan hogguu bira ga'an gaanoo fi maal warroota jaaman kana faannoo waan jaamu kana jechuun gurmii kanaatiitu ajjeesuurraan isa ga'e. Humna guddaa horatanii gama Harar kanatti waan jiraniif jecha jarri nama isaan dura dhaabbatu hunda haala san ilaaluu jiranii. Ajjechaan kun amma eduma galgala kan raawwate. Eda galgala fidaniiti awwaalan reeffi isaa Finfinnee deemee ture. Awwaalcha isaatiitu ede ture malee duutii isaa jechuun guyyaa 3 dura. Ajjechaan akkanaa kun yeroo garaa garaatti deddeebi'ee raawwataa jira. Magaalota Oromiyaa hedduu keessatti ta'eera. Eduma galgala kana magaalaa Finfinnee naannoo Booleetti dargaggeessa Oromoo tokko irratti raawwateera. Manuma isaa fuudhaniitu ajjeesan. Magaalaa Dirree Dhawaattis bifuma wal fakkaatutti deemaa jira. Magaalota Oromiyaa kanneen ilmaan nafxanyootaa keessatti baay'atan hunda keessatti waan akkasii deddeebi'ee mul'ata. Fuuldura immoo jabaatee itti fufuu danda'a yaaddoon jedhus immoo jira. Mee ati isa kanaaf falli maalii jetta? Haaluma amma Oromoof Oromiyaan keessa jiran irratti dhaamsa akkamii qabda? Ani haaluma kanarratti akkuma waliigalaatittu namoota jajjabaa dhageettii qabu qeyroo jajjabduu shanee jaanii dhiibuu fi ilaalcha biraatti ilaalanii kophatti bilaakiristiitti godhatanii jarri deemuu waanuma jiru. Kanaaf eenyutu eenyuuf diina waan jiru irratti walquba qabaachuun barbaachisaadha. Hawaasni walquba qabaachuu qaba. Qeyroo walquba qabaachuu qabdi. Namoonni jajjabaan hundi biyya keessatti akka jiranitti wal jaaranii walquba qabaachuudhaaf wanni kun fala tahaan jira. Maaliif namni kan nuti bakka kanatti argamu yogguu jiran eenyu akka ajjeese waan hin beekneef karaa biraatti illee mootummaan itti hirkisee waan biraatti moggaasuu danda'a jechuudha. Qeyrooleen hundinuu lafa jala wal jaartee walquba qabaattee nama kana eenyutu ajjeese hogguu jaan waan irratti sababa malee osoo niiti jechuudha. Deeggaraa boluu ture. Kanaa osoo adda hin beekne hogguun fiduu bakka akkanumatti nama waan diinni isaa yookaan namni wal lole ajjeesu fakkeessanii ta'a laaluutti jira. Kuni maalirraa walquba qabaachuu dhaba. Haalli keessa jiru hedduu rakkisaadha. Nama addaan guurtee kanaa sanii jechuun waan nama dhibuuf siyaasa kana namoota amanan qofa wajjin oofuu waan jiruuf namoonni hundinuu tokkummaa jabeessee guutuutti bilcheeginaa mormaa jira. Kanaaf walquba qabaachuudhaan jafalli gabaabumatti. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo akkuma amma Oromticha ba'aa Oromiyaa magaalaa Harar kanarraa odeeffannee isin dhageessifne qaamonni ijaarsa nafxanyaadhaa mootummaa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaa Koloneel Abiyyiin durfamurraa gargaarsa argatan ajjeechaa suukanneessaa isaan magaalota ba'aa Oromiyaa garaagaraa keessatti Oromoota irratti raawwataa turan kan Oromticha magaalaa Hararraa odeeffannee isin dhageessifnedha. Addatti immoo guyyoota lamaan kanas achuma magaalaa Harar keessatti Oromtichi tokko ajjeefamuus Oromticha kanarraa odeeffannoo arganneen isin biraan geenyeerra. Kanatti immoo aansuudhaan haala Oromoonni kibba Oromiyaa konyaa Gujii Lixaa keessa jiran qoratuuf gamasitti bilbilee odeeffannoo guutuu miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo qarree bilisummaa Oromoo tokkorraa arganne isiniif dhiyeessinaa. Ammas turtiin keessa naga xumura kurfii keenyaatti nu faana ta'uun afeerraa keenya. Haalli gara konyaa Gujii Lixaa jiru ammallee hamaadhumaa jennaananii gabaabaadhuma waanuma keessa jirtan uummata Oromoo fi akka tibsituuf si bilbile. Dabalataan ammoo amma warraaqsa bifa haaraan warraaqsa galaana uummataa jedhamu qeerroo bilisummaa Oromoo yaamamaa jirutu jira. Sana keessatti safaan fajjiin akka hin uumamneef qeerroof qarreen bilisummaa Oromoo maaliif akka aarsaa baasaa jiran dhimma galma qabsoo bilisummaa Oromoo illee irra deebinee uummata Oromoo bal'aa yaadachiifnaaf si bilbilee jalqaba irratti mee gabaabsi waan gara kibba Oromiyaa jiru uummata Oromoof ibsuun marii keenya saaqqanna. Gara kibba Oromiyaa akkuma beekamu wannoonni namatti tolaa wanna achitti raawwataa jiru agammaatti hin jiru. Namoota baay'ee mana hidhaatti waan oofanii jiranuu fi haala sakattaa woboo waraana bilisummaa Oromoo jedhan saniin amma bosona keessa deemanii lafa jeequu fi itti nu geessaa waan jedhan sakattaadhaaf uummata of dura kaasanii namni mana jiruuyyuu hin jiru akka maatiitti mana tokko keessaa nama 4-5 maatiin jiran guutuun mana hidhaatti erga oofamanii namoota manatti hafanii fi bakka oboon jiru isinittuu beekaa jedhanii uleedhaan of jala oofuudhaan qaama hidhatee
wallolu lamaan gidduu uummata ofuudhaan hagammaatti miidhaan uumamaa jiru dhiibbaan deemsifamaa jiru wanni achirraa goome tokkollee hin jiru akka kibba Oromiyaatti akka Gujii lixaaf bahaattis gara godina Booranaas akkuma dhageenyu haala wal fakkaataan uummata namoota Oromummaa rabbeekaniif kan irratti hin deemnes Oromummaa duwwaadhaan uummata akka dararaa jiran inni kun akka golee Oromiyaa cuufatti nuti hubannuttu gara lixa Wallaggaas dabalatee wanni deemaa jiru mana hidhaa keessaa baasanii nama ajjeesuun cuubeedhaan nama waraananii nama ajjeesuun nama qaqqalu akka bineensaatti. Kanaaf amma yeroo ammaa kana fincila guutuu Oromiyaatti gaggeeffamu kan kana humnoonni isa kana dura dhaabbataniis ni jiranii. Amma godinaaf aanaa irratti walgahii yaamanii akka uummanni kun hiriira kanarratti hirmaannee wantoonni godhaniif dhufuun hedduun ni jira. Garuu isa kanaaf uummanni gurra kennee jiru. Ilmaan isaa bakkee irra du'aa jiran waan argaa jiruuf uummanni dhageettii warroota kanaa hin qaban akka nuti argaa jirrutti qaamaanis argaa jirra. Odeeffannoon jirtus akka guutuu Oromiyaattisuma kana fakkaata. Goleelee jirtu guutuurratti wannooti nuti guyyaa guyyaan agarru. Isuma kanattuu deema haala wal fakkaataadhaan dhiibbaa uummata Oromoo irra deemu kana tokkummaadhaan kan dura dhaabbanne yoo sirna kana kuffisin maanni akka hin jirre beekee uummanni kallattii dhufaa tokkummaadhaan hamilee guutuudhaan uummanni keenya dhaabbatee jira. Warroonni isa kana danqafachuudhaaf nu dura dhaabbataniif wama tokko bu'aan isaan argatan uummanni bakka ilmaan isaa du'anii fi awwaallatu sadarkaa awwaalchaa dhabdee jirra ilmaan Oromoo. Yoo argitanis reeffa isaanii bineensi nyaatee harkaaf miilli isaanii kophaa taa'u jira. Kan ammoo uummanni bal'aan argaa jira. Eenyuyyuu kan uummata caalaa waan kan argaa jiru hin jiru. Humnoota kana akka isaan danqaa ta'anii duran dhaabbannis uummanni dhiibbaa isaanii iddoo isaanitti himaa jira waan ta'eef kana eenyullee uummata Oromootti himuu hin danda'u. Eenyuyyuu daangessee hin danda'u. Uummanni Oromoo ammas irratti boruuf isaanis qophiidha. Hayyee ulfaadhu gaa akkuma tuuquba qabdu Oromoon qabsoo irraa dhaabbatee hin beeku gaa galma qabsoo isaa wallaalsifamuun qabsoon bilisummaa Oromoo yeroo garaagaraatti gufataa as ga'e keessumatti ammoo aarsaa qeerroof qarreen bilisummaa Oromoodhaa bara 2014-15-18tti baaftanii galanni isaa deebi'ee Oromoo ajjeesisuu itti fufuun guddoo waan nama gaddisiisudha. Sana keessattis immoo warra Oromoo moossaniif galma bilisummaa Oromoodhaa warra Oromoo wallaalsantu kanaaf Oromoo ga'ee warra jedhantu jira. Rakkoon akkasii kun akka deebi'ee hin dhalannee fi qeerroon bilisummaa Oromoodhaa irraa impaayera Itiyoophiyaa kana attamitti beeka? Galmi qabsoo bilisummaa Oromoo kan qeerroo fi qarreen bilisummaa Oromoodhaa aarsaa baasaa jirtanii fi eessaa warraaqsi amma yaamame kunoo aga eessaati kan isin akka qarreef qeerroottis waamicha olii gootanii uummata Oromoo bal'aas dammaqfatuu fi bifa garaagaraan waamicha taasisaa jirtan mee isa kana uummata Oromoof ibsi. Warraaqsi kun akkuma beekamu warraaqsa xumura gabrummaa itti goonuudha. Akkuma beekamu qeerroon bilisummaa Oromoodha. Waraana bilisummaa Oromoo waliin ta'ee gabrummaa kana xumuratti godhuudhaaf yoomiyyuu rafee kan hin bulle, yoomiyyuu kan boqanne, yoomiyyuu fedhii dhuunfaasaatiif kan sochoone ta'a. Inni kun immoo galmi isaa adeemsi qeerroo bilisummaa Oromoodha. Adeemsi waraana bilisummaa Oromoodha. Akkuma beekamu impaayerri kun akkaataa kamiin akka ijaarame, eessaa ka'ee akka ijaarame, akkamitti akka as gahe waan beekuuf kun seenaa guutuu qabna waan ta'eef yoomiyyuu taana abbaan fedhe isa kanaan nu goyoomsuudhaaf qabsoo hidhannootiin ala karaa nagaatiin uummanni Oromoodhaa bilisummaa ni gonfata jechi jedhu Oromiyaan bilisa baatii walaba baatii ni birmadoofi inni jedhu jechi kun yoomiyyuu isa dhugaarraa fagaateedha. Warroonni jechoota kanaanii uummata keenya sobaniif uumaa gochuu hin danda'an maaliif yoo jenne sababni isaa kunoo ifatti adeemsifamaa jira. Warroonni bara baraan maqaa Oromootiin gara aangootti dhufan an Oromoo jechuudhaan gara aangoo dhufuun kun hiika qabeessotoo hin taane uummanni galaanaa gaafa mootummaa aangoo kanarra jiru kuffisuudhaaf uummanni isa muddu mootummichi sun dhufee firni isaa bakkuma odoo taa'u maqaa Oromoo dhiiga Oromoo nama qabu nama fakkaatu fidee aangoo sarara kaa'uun har'aa miti seenota mootummoota darbanii keessaa waan kuma qabnuufi isa kana immoo xumuratti godhuudhaaf hanga bilisummaan uummata Oromoo dhuftutti haga Oromiyaan bilisoomtutti fincilli diddaa gabrummaadha kan itti fufu ta'a yoomiyyuu hin dhaabbatu haga impaayera kana kuffisnutti mootummaa abbaa irree kanaa haga ifirraa kaafnu sirna caccabaa bututaa kana hunda haga buqqifnutti
yoomiyyuu taanaa isa kana kaasuudhaaf fincilli kun dhaabbatee wanni duuba deebi'u akka qeerroo bilisummaa Oromooti gonkumaa hin jiru si yaadamu. Egaa qabsoodhaan uummanni Oromoo qeerroof qarreen Oromoodhaa impaayera kana jigsee haa jennuuti. Erga jigseetii booda biyya Oromoo attamiiti kan isin ijaarrachuu barbaaddan isa kana gabaabsinuu kaasii hin xumurraa? Impaayera kana erga kuffisnee inni jalqaba hiree murteeffannaa uummata Oromootiif dhaabbanna waan ta'eef qeerroon bilisummaa Oromoo impaayera kana erga kuffisee uummanni Oromoo bilisa ba'ee Oromiyaan bilisa baatee walaboomtee birmadooftee qeerroon bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoodha qabsoo inni godhaa jiru. Isa kana duwwaadha. Oromiyaa walaba baasuudha. Kan ammas hin dhageessifne kun ammoo haala Oromoonni kibba Oromiyaa konyaa Gujilixaa keessa jiran qoratuuf gamasitti bilbilee kan odeeffannee fi warraaqsa bifa haaraan qeerroon bilisummaa Oromoo finiinsuudhaa fi waxabajjii bultii 8tti uummata Oromoo bal'aaf waamicha taasisaa jiru irrattis yaada miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo qarree bilisummaa Oromoo kibba Oromiyaa irraa arganne kan isiniif dhiyeessineedha. Akka waliigalaatti sagantaa keenya guyyaa irraatiin haala Oromoonni lixa Oromiyaa, kibba Oromiyaa fi ba'a Oromiyaa konyaa Harargee baadhaa keessa jiran bakkayyuuttuu bilbilee odeeffannoo argannee isiniif dhiyeessinetti dabalataan warraaqsa galaana uummataa qeerroo bilisummaa Oromoon yaamame irrattis yaada Oromoota lamaan irraa arganne simbiraan gaarmaan baaneerra. Isin dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa ilaa ammaatti nu faana qabaattanii fooraa bulaa jechaa akka waliigalaatti ammoo haala amtuu yeroo ammaatti Oromoof Oromiyaan keessa jiranitti furmaata godhuuf tokkummaa Oromummaa fi kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo kaganamaa kan gootonni Oromoo qaqqaaliin lubbuu isaanii jijjiirraa hin qabne biyya isaanii Oromiyaa walaboomsuu fi saba isaanii Oromoo bilisoomsuu akkasumas mootummaa birmadoo Oromoof Oromiyaa gadi dhaabuudhaaf aarsaa godhanii darbaniif arras godhaa jiran giddu galeessa godhatuudhaan haayidhannu wal haayidhachiifnu waraana keenya waraana bilisummaa Oromoo wooboos ajabeeffannu tokkummaan falmaa keenya aafiniinsinuu dhaammataa sagantaa keenya guyyaa irraa irratti kan obbaafnu anatiikii dhugaasaaf gulaalaasuuf sagalee mo'aabuu baatii uumaan nama borii nu tolchinna.